of danda'uudhaaf dhimmi nuyi sirritti laallu nurra jiraatu maaliin of dandeenya kan jedhu kaasu kiyyaan dura potenshaala keenya irratti walii galuu danda'utu nurra jiraata. Maalinni potenshaali guddachuu qabna moo qabnu nuyi? Potenshaala akkamii qabna yoo qabaanne hoo? Wanti qabnu sunoo hiyyummaa keessaa nu baasuu danda'a potenshaalichi. Kana sirritti laaluu nurra jiraata jechaadha. Iddoon itti argamnu biyya kana keessattis, Afrikaa keessattis, addunyaa irrattis iddoo istiraatejik ta'etti argamu. Maal jechuudha kun? Biyya kana keessatti giddugala gabaa irratti argamna. Oomishnee gabaa biyya kanaatti sirriitti gurgurachuu dandeenya. Kun potenshaal yoo namni oomishu jiraate jechaadha. Giddugala ba'aa iddoo hanqinni nyaataa, iddoo hanqinni bishaanii, iddoo hanqinni adda addaa jiru laatiin irraa iddoo nyaachi fe'amee jiru cinaa jirani. Otoo oomishnee easily gabaa argachuu dandeenya jechaadha. Gabaadhaaf iddoo mijataa irratti argamna. Gabaa iddoo biraa barbaaduu hin qabnu. Otuma nuyi miidil iist irratti qofa fokas goonee hojjennee gabaa guddaa qaba. Bu'uuraalee misoomaa nuyi biyya kana sadarkaa Afrikaattis waan jiru yeroo ilaallu carraa baay'ee qabna nuyi potenshaala bal'aa qabna. Daandiin gurguddaan hanqinuma isaa faana bahee jira. Daandiin baadiyyaa bal'inaan jira. Dinagdeedhaaf si'oomsuudhaaf. Baaburri biyya kanaa eksprees roodii kun hundi carraadha jechaadha. Dinagdee kee si'oomsuudhaaf. Carraawwan kan akkamitti nu galee bakka jirrutti hooggannaadha malee carraa qabna. Eerpoortiin babal'achaa jira. Maal gooneetu sana akka carraatti fayyadamna? Turizimiidhaaf akkamitti fayyadamna? Daldalaaf akkamitti fayyadamna? Dinagdeetti akkamitti hiiknadha? Potenshaala jechaadha kun. Seektaraalee murteessaadhaaf naannoon keenya misooma keessatti fiduudhaaf haala mijataa qaba. Seektaraalee murteessaa jechuun kam? Qonnaaf nuyi carraa guddaa qaba. Qonnaa yoo hooggan potenshaala beeladaa ta'u, kirooppii haa ta'u carraa guddaa qabna. Carraa indastrii qabna. Oomishoota waliin jiraachuu addunyaa irratti iddoo tokkotti environmentii adda addaa waan ta'eef iddoo tokkotti kan hin jirreetu hunda iddoo tokkotti walitti qabamee jira biyya keenya keessa. Naannoo keenya keessa. Maaliif baddaa qabnaa, badda daree qabnaa, gammoojjii qabnaa. Oomisha hundaaf taana jechaadha. Lukkuu yeroo hundaana isin kaasu addunyaa irratti oomishti rakasni lukkuudhaa biyya keenyatti oomishti mi'aan lukkuudha. Itoophiyaa caala immoo lukkuudhaaf haala mijataa kan qabu hin jiru. Sheedii ijaarree cuucitti galchinee qamadii fi yookaan mishingaa fi boqqolloo as jiru xiqqoo daakinetti kennee nyaachisuu dadhabneetu ofiis hin dandeenye impoortii goonaa. Biyya kun qulaaliin keessatti impoortii ta'uudhaan biyyi kun garuu potenshaala qonnaaf potenshaala guddaa qaba. Oromiyaan potenshaala guddaa qaba. Industirii yoo fudhattanu potenshaala guddaa qaba Oromiyaan. Maaliif? Sila kanan jedhe huumaan kaapitaala qaba. Dargaggeessa qaba. Kan hojjechuu danda'u. Leebar foorsii iskiiloo goone qabnaa jechuudha. Inerjiin addunyaarraa ibsaan biyya kanaa rakasa. Gabaa guddaatu Afrikaa keessa jira. Special economic zone banneerra magaalota kanaaf akka mijatan gochaa jira. Industirii akka salphaatti attract gochuudhaaf potenshaala guddaa qabna. Turizimii wanti Baalee jiru hin bari waan addunyaa irratti iddoo tokko jiraachuu hin dandeenyetu walitti qabamee iddoo tokko jira. So turizimiidhaafis nuyi carraa guddaa qabna biyya kana keessatti. So qonnaaf haala mijataa qabna, indastiriif haala mijataa qabna, turizimiif haala mijataa qabna. Albuudaafoo haala mijataa qabna. Albuuda hin tuqamne albuudni keenya. Beekumsaan hooggannee jennaan albuun Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa jiraachisuu danda'a. Seektaroota kaan dhiifne dijitaaloo dargaggoo amma isin harka jiru kana yoo jabaatanii leenjiftan koodarsii irratti leenjii kennitan sun yoo bal'ifne dijitaal ikoonomii biyya kana keessatti uumuu dandeenya. BPO adda addaa asitti banuu dandeenya. Tajaajila addunyaa as gochuu dandeenya. Maaliif yaangeejii qaba. Ijoollee miliyoona 12.4 mana barnootaatti qaba. Kun hundi ogummaadhaan yoo leenjee the sky is the limit.